isiin argamne gariin isaanii dalaydee walitti buute gariin isaanii dalaydee walii buhuu dhabdee gaafa isiin asirraa kokkolfitu akkuma gaarii jirti jedhaniini fiiftara moo maal jedhan kana godhattee gaafa isiin ofirra dhaabattu biyya arabaa jirti jedhee itti hawwa keessa garaa isii madaa garaa isiitiif akka garaan isii itti jirtu rabbumatu beeka. Nama akkanatti keessa hoo namaa hoorayee madaa'ee sagalee taatanii galatoomaa isiniin jedha. Kanaaf dubartii waa sadihii fi kabajaa. Tokkoffa dubartiin haadha teenna firaashni awwala garaan namaa keessa boqatee raahaa itti godhee dhufe garaa dubartiiti garaa haadha teennaati. Mararfattuu waa nama maraa. Lammaffaa dhaloonni nu wajji dhalannee garaa nuu laafu kanama hunda caalaa garaa nuu laafu dubartiidha. Obboleettii teenna. Sadaffa haadha warraa teenna haadha finnaati. Haadha ilmaati haadha karraati haadha jeegnaati haadha doktoraati haadha caalimaati haadha aqilaati. Nama jabaa malee namni dubartii jabeessu hin jiru. Irra gadi aanaa fi irra jallataa fi irra fokkataa irra ahzana namaati namni dubartii xiqqeessu. Xiqqaataan mataan nama dubartii xiqqeessu. Jabaan namaa nama dubartii jabeessu. Kanaaf nuti waan biraan jennu sagalee qabnuu fi humna qabnuun haga dandeenyuun isin bira dhaabanna. Waan biraa yoo dhabne raka'aa lama salaanne du'aa'ii isinii kadhanna gize sa'a 8 rabbiin jala harka qabannu san. Waan immoo isin nu ajajjanii bakka kana nuu dhaqaa waan kana nuu godhaa jettaniin haga rabbi ruhii nu kaahee biyya Itoophiyaa kana keessa jirru isinii ajajamna. Maaf kana isiniif goona yoo jenne isintu odoo mana ijaaratin mana namatti ijaartan. Isin jajuufii miti. Osoo ofii mana ijaaratin masgida ijaartan. Odoo ofii kushiinaa ambaa keessa jirtan madrasaa ijaartan. Qur'aana bittan. Yoo xiqqaate qur'aana gara 1000 meeqaa qoonne kana guutuu bakka yataamaaf kaaya kana nurraa fudhatanii kaayoo kana urga gaafamuu naannootti himteeti nurraa fudhatantu jira. Namni waan isin dheebbifatuu miti. Waan sadarkaa keessan beekuuf olomaan amma isin laaltan kun olomaan gugurdaan kun nama isin injifatuu miti. Nama isin dhufuu dhabuullee miti. Nama isinirraa gaddaaf gammachuu keessan qoodachuu dhabuu miti. Tokko yoo jenne dura bu'ee anatu qoodata. Lama yoo jedhe isaanillee anumatu isinirraa qoochisiisa. Sagantaa keessan haala lafa jiruun akkaataa lafa jiruun lafa qabattanii gaafa isin marii keessan ifattanii akkanarraa deebi'uu baattanii waan akka bichaa isinii dhaama isinitti illee dheeresse namni keenna kun sagantaa qabuudhaaf ni jarjara anaa wajjiinu akkuma qabuuf jarjaru san diiguuf illee jarjara. Har'umaan olomaa'ota gugurdaa kana asirra finne gaafa sagantaan kun waa ta'e irra namni guyyaa takkaa lama sagantaa torbee takkaa lama ooftanii gaafa sagantaan kun lafa qabatee haala lafa qabate ustaazoleen isin jettan waa sadihiif isin hin didan. Obboleettii akka keessanii qabanii isin hin didan. Haadham akka keessanii qabanii isin hin didanii. Kanaaf jajjabaadhaa. Rabbi isin haa jabeessu. Wayifuu rabbi waan kana kaase isin bira jirraa. Waan biraa dadhabnu du'aayin isin bira jirraa. Obboleeyyan teenna abshiruu. Wal argaa tana wanni gahu hin jiru. Wal argitanii waliin mari'achuun kun waan guddaadha. Irra caala odoo laayiva kanan ta'in wanni ani isinii dhaamu guruppii gara telegiraamaa yookiin wiisaappiitinidha achi yaada wal jijjiiraa. Yaadni guddaan iccitiin achi keessatti haa dhumatu. Gabaa amma irra jirru tana gabaa namni isii diiguuf deemutu jira. Nama waan namni walitti qabe kana diigi rabbi jedheentu jira. Ijaarri si biraan argamin hintala waan ijaariin waa diigi rabbi jedheentu asirra jira. Ilma waanuma ijaarame diigi rabbi jedheentu asirra jira. Gabaa tanarra gabaan keessaa walii galan garaa guruppii keessaa san namoota muraasaan guruppii keessaa san gootanii wal argitanii achiin waan bareeda oofuu dandeettanii. Kanaaf jajjabaadhaa isin bira jirraa hamilee isiniif taana isiniin jedha. هذا وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم. ربنا يطول عمركم ويزيد رزقكم
ويتمم لكم مرادكم في حياتكم هنتلا ملا في ملسي هركا بده تبي أنبادتي أيت وان قلتو أكدت قلتو أبده تكيسي كيما داهينا ما اتهمت أبده توان تادو أبده أم بأسمر راسه مقران كيما داهو إذني ربي تنقيان هرا خمسة نولي مسافر ما باني مسافر ما جرى سبب مسجد ويتيف دعايتية الأقايا ما فزونتين أفان لما دعايي سني قدا ربي محمد عليه الصلاة والسلام دعاء إنما مسافرة هنك بلم تجأني أبو ملا في ملسي هركا بدي والأرقم حتى يسي والأرقتان كان إذن ربي تن حتى يسني هاتات إجول لك قنما دابو ربي نمامتي ربي قد سن هاتابو كهي دي قمت ربي سن فدني كهي إجارمت ربي سن حافظو قند دي قمي ربي سن فدني نما بؤورا وان كاناتاتي وليك أبدي حجانتي سمرتي هاباتو teessumni hadha isin walii garagaltanii teettan teessuma furmaata keessanii haa taatu. Teessuma furmaata keessanii haa taatu. Teessuma keessa rabbiin gaafattee hajaatee argattu rabbi si haa taasisu. Halkan edana halkan khamiisaa milkii teessan haa ta'u sa'aadaa keessan haa ta'u. Insha Allah wal duuballee wal yaadannaa. Qarsiin buqqaatu kan buqqaasan bakka deebise shamaratan. Jaalattanis jibbitanis jechuudha. Keessattuu warra Ameerikaa fi Kanaadaa Awurooppaa osoo hin taane shamarran biyya Arabaa jirtuudha ta'u wareegama gurguddaa kafalte. Biyya san keessatti kan magaalaa jireenyaa goote shamarran. Kana haadhaaf abbaatti algaa ijaarte shamarran hawaasa karaa irratti jijjiirte shamarran jechuudha. Namoonni gurguddaan beekamtii argate hundi aktiivistoonni hundi kabajaan shamarra teennaatiif. Kana ofirratti olaaluun qabnu kan kanarraa hafe ammoo shamarran teessan mirga abbaa biyyummaa ofii kennuu qabdan ufaafoo dhaabachuu qabdan kanaafuu isin caalarratti hin dheeressu waamicha kana hunda namoonni akka Raayyaa Abbaa Mancaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Madaa Shiyaamiin Irboo Ahmaddiin Jabal namoonni akkanaa kunneen shamarran teenna mirga abbaa biyyummaa isin gaafatte dhaabadhaa fi masjiida keessatti ta'e beeta kiristaanas ta'e qeesii maqoota hedduutu jira Oromoo keessa akka Itoophiyaattis ta'e akka biyyaatis ta'e kun waa'ee siyaasaatiin ala waan ta'eef shamarran teenna abbaa biyyummaa isin gaafatte abbaa kaayoo isin gaafatte nutis Itoophiyaa keessaa nama tokko jecha isin gaafatte Itoophiyaa keessaa haadha jaagnootaati haadha Profeesarotaati. Itoophiyaan tunuu kan taate maqaa shamarran kanaatiif jaalattanis jibbitanis jechuudha. Soo shamarran tun jiraachuu baatte Itoophiyaan maa wanni jedhu hin jirtu. Haadha harmee Itoophiyaa kan jedhamu dursa isini. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo dubbanne jechuudha. Barataa barsiiftan yuunivarsiitii qabsiiftan. Ustaazota qaraasiftan jabaa akkaan geettan. Atileetota daldalaitanii biyya Arabaa irraa atileetummaan geettan. Amma ammoo carraan keenya jedhanii nu waama waan ta'eef carraa sanitti ammoo warroonni dhiiraa shamarran teenna bira dhaabanne kabaja hawaasummaadhaan shamarran teenna kufaatii jarri kufte kufaatii tana warri du'eef du'e warra amma biyyaa bahaa jiruu fi warra biyya ambaa jiran ammoo kufaatii san jalaa deebifne sammuu jaraa yoo danda'ame akka sammuun jaraa dhagganamtuuf jechuudha. Sammuu jaraa bilisummaa gabrummaatu wanta wallaalta shamarran biyya amma dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf mirga abbaa biyyummaa jarri gaafatte kana kabajaa olaanaa akka Itoophiyaatittiif walumaa galatti ustaazonni kenna. Namoonni duraan siyaasaa keessa turan dhiisa dhimma siyaasaatiin kan shamarran kennu gaafatte dhimma namummaati dhimma jireenyaati dhimma kaayooti dhimma ijaaramuufi dhimma jiruuf jireenyaati. Shamarran teenna akka timaatimaatiin rakastee gurguramaa jirti. Shamarran teenna osoo haadhaaf abbaan hin ergatin dallaala garbaa ta'aa jirti. Jaarraa 16ffaa keessa jiru san Itoophiyaan shamarran keessaan baane hadhallee. Koloniin kalee Itoophiyaan hin koloneeffanne jedhu Araboota koloneeffate shamarran teennallee. Biyyatti illee koloneeffachuu baatte shamarran teenna biyya Arabaa dhaqxee kolonii jala jirti. Kolonii san jala ammoo kan baasu ana isin. Shamarran teenna kolonii jala bahuu qabdi. Hin baafnallee. Isinillee jabaadhaa isin waliin jirra yaadaanis kaayoonis galmaanis isin duuba jirra isin ammoo nu dura deema amma carraan keessan qara nutu isin ajajame nutu isin ergatame nutu isin nyaatame amma isin nu ergadha amma isin nu ajaja amma isin abbaa biyyaa ta'a amma isin seentara
jireenya maaltu isin dhorga teessoo federaalaa seentan paarlaamaa keessa seentan maal eenyu gadi seenuu dandeettanis seentan illee jechuudhaa fi galatooma nama biraa buufadhaa bakka hundi keessanuu na of folchaasin jechuu barbaada galatooma. Ayyee hawwiin yoo jiraatte luulaan hin jirufte? Okay. Hawwi. Okay.